Dr. Biraan gaafilee si dhiyaate deebisuu irratti hedduu dinqisiifatamuu qabdi. Namni suma faarsa wala jetti quceetus diina keetii. Biiftuu ba'aaratti hedduu sirriitti waan kana keessa hubannoo qabna. Itti beeytanii hoggaa sooshaal miidiyaa irratti namni gibira humna olii guuramu jiru nama gartee diina keenya namoota gartee namoota hoggansa kana feenetu nurratti duula bana jedhiiti deebisaa kan nuudhaaf raayyaa miidiyaa bobbaasan. Malee qabatamni jiru dhugaan jiru maal jedhu Finfinnee, Adaamaa magaalota kanaa wajjin walitti hidhamtanii deeggarsa adda addaa getaallee irraa rakkachuu dandeessan. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhuu hin dagatinaadha. Warri gartee subscribe godhini warri kun ammoo share godhaadha comment godhaa yaadannoo kanaadha. Nu jabeessaa isin jenna miidiyaan kun miidiyaa keessanii walumaa guddanna jabaadhaan isin jaa. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota adda addaa irratti gartee ajandaa adda addaa qabatee yeroo adda addaatti kan isin dhiyeessu. Wanti har'aan irraa dubbannu dhimma gaggeessummaatti wajjin wal qabatee waa'ee caayaa OBN miidiyaa sagantaa caayaa irratti miidiyaan OBN kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Efraa Waziirii hojii taasiftee daawwannee waan sanatti gartee yaadu tokko tokko waan nu dhagahame kan nuudhaafi akkuma laaltan viidiyoo san irratti yoo barbaachisa taate viidiyoo san ammoo waan takka keessa siif keenya akka magaalaan tun magaalaa gartee dhiyeenya hundeeffamte taate magaalaa bu'uuraalee misoomaa hedduu barbaaddu magaalaa gartee qabeenya guddaa qabdu soorsi guddaa qabdu yoo irratti hojjetan magaalaa humna namaa baay'ee qabdu magaalaa gartee bishaanis qabdu magaalaa lafti si bareedduuti yoo irratti hojjetan magaalaa misoomuu dandeessu magaalaa oomisha jimaatiin daldala jimaatiin beekamtu tan saa 24 keessatti hojjetamu magaalaa guddoodha jechuudha magaalaan Maayaa. Magaalota sadii keessaa qabdi magaalaan Maayaa kutaa magaalaa ta'anii jechuudha ammaan tana magaalaa Odaayif magaalaa Maayaatii fi magaalaa Addeelleeti. Magaalaa Addeellee dhiyeenyatti illee hundeeffamtu magaalaa jajjabduu jechuudha kun hundinuu. Magaalaalee tana yoo gartee qixa sirriitiin qabanii sirnaan hoggansi deemee hojjetanii cimanii hojjetan magaalaa guddoo taate magaalota gurguddoo ta'uu dandeessa jechuudha. Yoo akkas ta'uu baattee immoo magaalaan tun faayiduma dhuunfaatiif yookaan immoo hoggantoonni lallaafanii irra wal nyaachuu fi aangoo wal nyaachuu fi uummata seera ala gartee mirga uummataa miidhuu fi waan adda addaa taate magaalaan tun guddachuu hin jirtu jechuudha. Akka amma dura harkaa turreetti magaalaan tun akka hin guddanneef warrummaan hogganuu rakkoo guddaa keessa akka jiru akka harkaa turre jechuudha. Baajata humnaa olii qabatanii baajata san guuruudha jecha gibiraa fi qaraxa kana dachaa godhanii hoggaa guuran agarra. Kun ammoo guddina magaalaatiif gufuudha jechuudha. Diigaa jira ammallee diigaalee jira sababa karaadhaatii fi pilaanii wajjin wal qabatee diigaa jira. Diigaan kunis uummata irratti miidhaa fidaa jechuudha. Uummanni ciraa buqqee sun bakki jijjiiramaan kan namneef haasaan hin kannamnee fi rakkoo guddoodha jechuudha. Kun uummanni dubbatu jechuudha. Bakka adda addaatti mul'atu. Dhimmoota magaalaa Maayaa keessa jiran kabiraa kan gartee caayaa kan itti deebina. Wanni yeroo hedduu tokko ka'aa ture wanni ka'u godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa magaalaa Maayaa bulchitoonni isaanii dubartoota. Dubartoota obboleeyyan nama keenya dubartoota dandeettiis hanga namaata akka qabanii namoota gartee akka ilma namaa tokkotti namoota gartee uummata isaanii sadhaatanii guddatanii baratanii barumsaanii sadarkaan barumsaanii illee wallabdu jechuudha. Homii yeroo hedduu haatu waa'ee gamaa Harargee kana gama Bahaa kana dubbannu Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaatii fi magaalaa Maayaa dubartoota nuu filanii dubartoota filanii dubartoonni immoo akkuma fedhee dubartoota wanni filanii jecha wanni takka jalatti hojjetamuu dandeessu wanni hojjetamaa jiru hundinuu sababni guddaan dubartoota ta'uu kana ka'aa jechuudha adda addaatti. Namoonni baratanii fi namoonni silaa waa hubatan waan kana hedduu kaasan dubartoota godhu tana. Namoota gurguddaa hunda miidiyaa hawaasaa irratti nama wajjin bakka adda addaatti go'aasuunus miidiyaa hawaasaa irratti dhimmi kun dhimma ijoo ta'e ka'a. Waan kana yeroo hedduu callisuudhaaf nama filannee ammoo dirqama gartee dhimmi takka takka dhuftu dubbachuun dirqama jechuudha. Jalqaba irratti gaggeessummaan hoggansaatuun saalaan waan murtaa'u waan kana ol gaafachuu qaba namni bakka jirutti. Namni tokko dhiira waan ta'e jecha dandeettii wal fakkaataa qaba dandeettii gaggeessummaa qaba. Dubartii waan taateef namni tokko dandeettii gaggeessummaa dhiiraa qabdi akkanatti miti jechuudha halaaluu qabu.
dubartii taatee barumsaa fi dandeettii gahaa qabaattee gahumsaa fi cimina qabaattee bilchina qabaattee nama gaggeessummaa danda'u hedduu jira jechuudha. Kanaaf gaggeessummaa akka biraatti ilaaleen maatii keessatti maatii hedduu namni gaggeessee hogganee deemuun haadha manaati. Haati manaa mana tokkoon dhaabbachuu dandeenyaan bulchituun magaalaa takkaa akkuma mana isiitiin dhaabbachuu dandeessutti magaalaa dhaabbachuu dandeessa jechuudha. Hongaa yeroo hunda osoo hin ta'in akkaataa itti faamilii bulchanii fi magaalaa walitti. Faamilii keessa amalee adda addaan jiraatu waan siyaasaatii miti namoonni shira adda addaatii fi namoonni gartee caasaa adda addaa jaalatanii fedhii adda addaatiin gubbaarraas fedhiin biraa jiraattee sirni fedhii biraa qabaatee caasaan fedhii biraa qabaatee faayidaan uummataa waan biraa taatee deemuun jiru jechuudha. Namoota waan kana hunda hubatanii adda eeguu danda'anii barbaachisaa jechuudha hoggansi. Dhiiraa taatu dhalaa taatu abbaa fedhaa taatu. Magaalaa Finfinnee ammaan tana bareeddee misoomtee adda adda jedhee namni footoo itti kaa'ami federa godhanii dhalumaa bulchuu jira magaalaa tanaas. Biyyoota addunyaa kan hedduu dhalaan bulchite biyyoota nagahuma qaban jechuudha soomaniitu haa jiran biyyoota hedduu. Dubartii ta'uun qoftiin hanqinaa mitii waan juun haasoo barbaade gabaabdutti wanni isin beekuu qabdan. Dubartii waan taaniif qofa hanqinni hin jiru. Dubartuma taatee yoo gahumsa hin qabaanne hanqinni jiraachuun ifa jechuudha. Dubartuma taatee yoo gahumsa qabaatte ciminni jiraatee dandeettiin gaggeessummaa jirti. Karooraa fi wanni jiratti karoorfatan hundi galma gaha tajaajilli uummataa qixa sirriitiin kan nama magaalaan ni misoomti uummanni jiruuf jireenya uummataa ni wayyaawaa jechuudha. Faallaa kanaatiin yoo dubartii taateetis maquma dubartummaa qofaaf waan biraa jira. Ammoo kun gama lamaan. Gama tokkoon dubartoota waan taaniif rakkoon uumamu jirtii jee warra yaadu takka. Lamada hoggantoonni dubartoota haa jiran kun isaanii fi warri isaan deeggaru yoo qeeqni tokko hanqina isaanii irratti yookaan immoo bu'uuraalee misoomatis haa taatu qabiinsa mirga namaas haa taatu waa'ee gibiraa hojii qabatee kan mataa jiru waa'ee milishaan nama godhuu waa'ee gartee qaraxa jimaatii fi qaraxa adda addaa waan kottee waan adda addaa jedhee haguuranii buusii deeggarsa adda addaa gargaarsa kana hundaa hojii qabatee hanqinni hoggaa ka'u isaanii fi deeggartoonni isaanii waan dubartoota isaaniif nu duulanii jedhanii kana jala dhokatan. Sirrii miti jechuunis waan dubartoota taataniif gahumsa hin qabdan. Yoo gahumsa hin qabaanne dubartoota taatanis dubartiin sun kaatee yoo dubartii malee hin taane dubartii biraatti bakka buuti malee waan dubartii taaneef jettanii osoo gartee hanqina jiru sirreessuuf hin jaalle osoo hin sossoone osoo hin shaakallee osoo dandeettii hin tattaafanne ajjala dhokachuu barbaaduun sirrii miti jechuun namni hundi ni arga. Yeroo dheertuu wanni dubbachuu dhiifnee waan kana ni beektan isinis wal beeknaa waan ta'eef jechuudha. Hanqina yoo qabaattan namni hanqina isaanii fooyyeffata cimina isaa san laalee itti fufa hanqina qabummaa ofirraa ariisaa deema jechuudha namaa. Keessaafuu siyaasa biyya keenyaa keessatti siyaasa akka tokkoo tanaaf keessatti osoo rogoo hundaan firraa laalanii bilchaatanii faayidaa uummataa giddu gala godhatanii deemne yoo gartee if dagatanii dubartii waan hin ta'ee fi jennee jala dhokatanii ta'an gaagamni uummata irra dhufu guddaadha jechuudha. Seenaan gaafa tokko fuuldura gaafni magaalaan Awudee cabde yookaan magaalaan Awudee akkana taate magaalaan diigamti. Rakkoon akkanaa uumamti gaafa kam jennee namni gartee dhaloonni dhufu wal gaafatu gaafa abala bulchuu yoo jedhan seenaan ta'e bareedduu miti jechuudha. Akka seenaan ta'e bareedduuf hanga dandeessu sochii gootee gufuu fi gufaata dura jiru adda addaa ofirraa buqqaaftee namoota sirrii bakka sirrii irratti muuddee namoota ekspertiisan firummaan osoo hin ta'in gosummaan osoo hin ta'in wal dhiyeenyaan osoo hin ta'in gumboon osoo hin ta'in malaamaltummaan osoo hin ta'in namoota gahumsa qaban seektara adda addaa irratti ramaddee ekspertii fi hoggansaas ramaddee namoota sirrii bakka sirriitti hin taane immoo namoota sirrii hin taane bakka adda addaa kan jiran luqqaaftee kan seeraadha dhiyaachuu qaban namoota malaamaltummaadhaan laaqaman namoota akka ammaan tana fakkeenyaaf nagahee gibiraa guguran maallaqa kuma 5 namarraa fudhanii kuma barreessaa jiran ni waan xiqqaadhaa kun kuma 10 fudhanii kuma 5 barreessuu jiranii jira jechuudha. Hawwulama fa'aa deebanii fudhanii jira kuusa deebanii fudhanii jira jechuudha. Waan seeraa fi gartee tartiibaa hin jiru jechuudha guddina kana lamaan keessaa fi magaalaa mayaa keessa hanqina guddaa jira. Hanqinni kun ammoo isin waan dubartoota taatan qofaaf dhokatee hafuun qabu jechuudha. Godina Argeetaa isaatti namaatu du'u jira. Nama milishaan ajjeesee jira. Madura
Harargee baatan keessatti gibira jechuun milishaan nama ajjeesee jira. Milishaan ajjeese. Gibira hin kafalle jee faallaa guddaa jechuudha. Magaalaa Maayaatti sababa gartee qaraxaa fi gibiraa kanaan lammiilee hedduu faca'ee jira. Maatii hedduu faca'e. Mana meeqaatti diigame. Warreen gartee karaa naannoo magaalaa Haramayaa naannoo bishaanii kana jiran hedduu jiru jireenya kan irraa buqqa'anii dubbatan. Buqqa'uun maatii miti misoomaa jecha buqqa'uun garuu immoo hoggaa isaan buqqa'an lafa bakka buutuu kannanii fi beenyaa yoo kannaniif bareedduudha jechuudha. Maaliif heera mootummaatu qabeenya tokko lafarratti ati horatte hoggaa qabeenyi keessan sirraa diigamu beenyaa heeraatu si eeyyama jechuudha. Kanaaf heera kanaan deemuu qaban jechuudha. Kanaaf rakkoolee jiran kana waan dubartoota taataniif qofa isinirraa dho'isuun hin danda'amu. Cimtanii dabaattanii dubartootaas taatan cimtanii mul'achuu qabdanii jechuudha. Dalaydhanii dhugaa lafirra jirtu hubachuudha ammas kan biraa wanni isin godhuu qabdan. Dandeettii gaggeessummaa teessanii namni dubbisee yeroo gartee jitaadhaati dubbisee hoggonsummaa irra maatu barbaachisee dubbisee iskiilii isaa guyyaadhaa guyyatti qabatama jiru wajjin oofu. Dargaggoota xiyyeeffatee dargaggoota ijaaruu gama teknooloojiitiin dargaggoota teknooloojii danda'an as baasuu wantoota hojjetan dijitaalaayiz godhuu daataa isaaniitii fi to'annaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee olaatan piroojeektiin guddaa hojjetamtu dhiyeenya kana piroojeektii kallattiidhaan piroojeektii sanarratti kaameraa hidhamee biiroo ta'anii waajjira konistiraashinii to'achuu danda'a jechuudha. Akkas malaamaltummaa hanqiftuu waan adda hanqiftee jechuudha hojjetama. Dijitaala akkas godhuu yaadu maaliif yeroo guddoo waan ta'e jechuudha. Dargaggoota hirmaachisuu jiddugala dargaggoota awwaalaa agarree jira jechuudha Haramayaa akka ta'ee jiru. Qaamniidha jechuudha kun hangamma istaadiyeemiin akka taa'u jirtu. Baay'atan qabnu qofti gahaa miti. Baajannee keessummaa gad dhufa jennee miliyoona 10 baasanii fixan osoo jiru miliyoona 10 salmaata kan godhu istaadiyeemii saniif. Waan akkana kana tan hundaatu nama nussisifne jechuudha. Miliyoonni 10 kan keessummaatu gubbaadhaan dhufa jennee baasan kun istaadiyeema sayyoo godhan jiddugala dargaggoota sanii yoo tolchan hin ta'u kun maallaqni kabiraa kan barbaadan hin qabnu fayyan. Kanaafuu bakka tanarratti xiyyeeffannoon kan namu barbaachisaadha jechuudha. Misooma irratti wal nyaachuu qofa wanni jiru haa garu yeroo hedduu magaalaa Maayaa tanatti haabileen adda addaa haabileen gartee waliin dhiibuu ni agarra kun ni mul'atti. Dhoohisaa oolanii mul'atti. Namni gandaa fi gosaa fi maaliin wal nyaachuu awudaa fi haramaa deelee fi kana maal ati warra asiiti warra awudaa jennii kan aangoo keessa dhiibu reebu caasamaa irratti nama reebu nama kaan hidhu haayidhaan hundaa jira namoota dhiyootan hidhanii galeessan hundaa jira. Siyaasa fokkottu dur tokko jechuudha. Siyaasa ammaara diran fokkottu jechuudha. Waan akkasiisan dhiisuun sirraa eeggamte jechuudha. Dirqama keessan yoo akkas hin goone bu'aata akkas uummataan buuftanii mataa keessaniif illee buuftanii seenaan teessan illee fokkottuudha jechuudha eegale. Akka obboleessa keessanitti isin dubbachuu jira waan kana. Ajajaa keessan osoo hin ta'in akka obboleessa keessan tokkotti akkasin ilaaltanii keessatti ilaaltanii waan inni dubbadhu kun ni jiramu hin jiru jettanii ilaaluu qabdu jechuudha. Yoo wanni kun hin jiraanne waan kana ta'e isaa fudhatanii jechuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf waan qulqullina bishaan Haramayaa viidiyoo gabaabaa tokko hin fi harka kiyyaa waraabee jira jechuudha. Amata lama dura mokkana fakkaata. Muka lama dura harka kiyyaa waraabee achitti namni huccuu miicee itti gayyaa sochuu ijoolleetti waan hundatti miican. Uummanni bishaan waraabbatee akka miicu maaliif hin godhamne? Akkuma godhatanitti waraabbatanii akka miican. Nyaanni qurxummii isaanii dhiyaatuu fi wanni adda addaa hundi misoomuu qabdi takka takkaan. Misoomaa jechuun irratti abbootii qabeenyaatiif kan namtee turte jedhan gammaa isii jirti. Waggaa meeqa? Namoota isiniif haala mijeessu adda addaatiif kan nuraaf akka turtamoo maali? Abbaa qabeenyaa dhabame. Waan beenu hedduu tokko jira jechuudha. Birrii dachaa guufuudhamus jaalattaniituma baay'atanis qabatanii somnaa olii. Isa kana jala Maayaa jala ardaa baadiyyaa hedduu jira ganda baadiyyaa. San hundaaf xiyyeeffannoon kan inni. Qotee bulaadhaaf isinii takkaa motora tokko dhiyeessuun gara isinii eela tokko qotee hin dhageenye maashinii eela tokko isin dhiyeessin gara magaalaan guddoon tun magaalaa tokko Dirree Dhawaa magaalaa guddoo akka Finfinnee Adaamaa magaalaa tokko kanaa wajjin walitti hidhamtanii deeggarsa adda addaa kan meeshaa ogummaa kan baay'ataalee irraa rakkachuu dandeessan abbootii qabeenyaa hirmaachiftanii rakkachuu dandeessan sagantaa adda addaa qopheessanii akkaataa itti fandii rees godhanii magaalaa isa misoomsan godhuu dandeessan.
Awwadaa Global Association gaafa ijaaramu awwadaa Global Networking ni facaaftan waan san caasaa bira duuba jirettanii facaaftan silaa magaalaa tana bu'aa meeqa buusuu danda'a ummanni san kana hundaatu rakkoo ta'e jechuudha kana hunda waan dubbatanii miti kana faada wanni irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa taate jechuudha gama biraatiin hoggansa if gubbaa jiru caasaa if gubbaatii fi sirna gammachiisuu caalaa uummata tajaajiltan kana gammachiisuu yaala ni mul'atti laffaatiin teessan hogganaan keessa yoo arra arkoo baatees yoo gartee guyyaa isaa gadhuufu jira jettanii tajaajila uummataa hanqisuu baattan biiroo dhabamuu baattan yoo uummataa tajaajiltan hayna keessan gaaf tokko mul'ata jechuudha performansiin tun yoo ammaan tana warra oliif irraa eeguuf qofa waa hundaan isaan kan irraa eegdanii gabaasaas akkuma isaan fedhan gootanii fi waa hunda irraa eeguu taate isin jalan halayyaa qotachuu jirtan jechuudha halayyaa keessatti eeguma qottuun ifa agartan jechuudha maaliif yeroo sooshaal miidiyaati jechuudha namni waan ta'u takka takkatti amma namoonni gartee hidhamee fi namoonni waan adda miidhame dubbata jechuudha sodaa lubbuutiif ejjaa malee amma namni nagahee gartee nagahee irratti wanni katabanii fi wanni irraa fuudhan walqixan ta'in san bash jechuudha namoota meeqaatu sababa akkanaatti hidhamee jira waan addaatiin miidhamaa jira jechuudha hadiyoo hundaa jira silaa OBN hadiyoo sana hunda gaafachuu qaba kanaaf xiyyeeffannaan bakka tana kan namuu qabdi jechuudha ayiliin nuti waan dubartootaatiin dura duulan jettanii dhokottanii teessan hin jirtu jechuudha warri godinaatis warri maayaatis warri godina jechuutu jechuudha sun hundiru kanaaf bakka tana cimtanii hanga uummata keessan kan tajaajiltanitti bu'aa uummataa akka laaltaniis hin jaa dhiyeenya kanaas warra godinaatis waan adda addaa waan godhu jiran magara waan hin taanes taatu wal qusachaa deemuu gaariidha jenneetuma gartee suutarraa deemna ammoo dubartoota waan ta'aniif dubartiin obboleettii teenya haadha teenya haadha manaatti ilmoo teenya kabajaa dubartii osoo qabnu ammoo kabajaa san dubartiin filattee eegdee waan isirraa eegamu yoo hin baane rakkoodha jechuudha. Waa'ee sagantaa caayaa irratti gaafiif deebii Dr. Biraan gootetti guu deebinu Dr. Biraan gaafilee si dhiyaate deebisuu irratti hedduu dinqisiifatamuu qabdi. Waan dinqisiifadhe akka nama tokkotti. Teessee gaafii si dhiyaattu qixa gartee silaa isitti hubannoo isiin qabduun bira deebisuun waan dinqisiifatamuu qabu. Ammoo waan akka nagahee san fa'aa waan quba qabaachuu maltu. Rakkoon guddoon eessa jirti ni beektanii hoggaa sooshaal miidiyaa irratti namni gibira humna olii guuramu jira jiru nama gartee diina keenya namoota gartee mootummaan feene yookaan ammoo namoota hoggansa kana feenetu nurratti duula balajaniiti deebisaa kan nuudhaaf raayyaa miidiyaa bobbaasan malee qabatamni jiru dhugaan jiru maal jedhanii qoratan rakkoo guddoon ta'e. Quban qabu jettee ifaan waan san jechuudha. Ifa jechuun immoo kun silaa beeku malte jechuudha laaftutti. Hogguma komiin taatu sooshaal miidiyaa irra kaatoo deebisaa sooshaal miidiyaa irra komii irraa deebisaa kan nurra qabatamni jiru maal jedhanii deemee ilaaluu qaban jechuudha. Deebisaa sooshaal miidiyaa irra wanni kananiif qaama oliif irraa eeguuf malee uummata yaadaniitiin jechuudha rakkoon sun ittiin furamtu. Kanaaf hogguu wanni keessan uumamtee namni komii sooshaal miidiyaa irra kaasuu namoonni harka deemanii ilaaluu jechuudha. Sababa diigamsaa kanaan rakkoo namarra mudattee guujan cimtuu teenya jabduu teenya maal jechuu osoo hin taane isiidhaaf namni yaadu hanqinatti himee cimina isiitis namatti himuu jechuudha. Namni suma faarsa wala jettee guuceetus diina keetii. Namni isin dhiyaatu jechuudha raayyaa miidiyaatti jenii warri gartee isinuma faarsa kun diina keessa halayyee isin naqanii. Dhaabbattanii fi ilaaltanii fi deemuu qabdan jechuudha. Bakka hin taane fiiguuf hin qabdan. Kanaaf qabatamaan waan akkanatti isin bahu kana quba qabaachuu qabdanii waan magaalaa irratti akkuma isin jette namni hundinuu karaa kana gargaaree magaalaan akka guddattu godhuu irratti waan bareedduudha. Asuma isin taasiftee warri caayaallee gartee hanganumaa takka takka fakkeessuu illee taatu dhaqanii bakka babbaasanii haagala toomanii ammoo waa'ee lubbuu namaa silaa waan qabeenyaa waan guddoo haftee laaftuu dhiisanii bira kutanii jaarmee seeraadhaa gudubbatan diiguu sana gudubbatan silaa diigamsi sun nama gartee hartaa qabu qabeenya irraa qabu saniif lafti jijjiirraa yookaan ammoo beenyaan gaan kan nama jiranii gaafachuu qaban jechuudha lammii tanaaf yoo dubbatan. Qulqullina qofa osoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf misoomni magaalaa sanatti xiyyeeffannoo guddoon kan namu barbaachisaadha.
waan akkaan ka'u qabu. Waa'ee biiftuu ba'aaratti hedduu sirriitti waan kana keessa hubannoo qabna dhagaa ture. Akkuma isin jette sanii wantoonni haa turan hundinuu. Waan kanarratti immoo isiin akki isin yaada turte akka isin jette sanii sirriidha. Wanni bareedu isin dubbatte jaarmayni san qabeenya uummataati, qabeenya qotee bulaati. Akka hojii deebi'ee uummanni kun fayyadamuu yaala turre jettee ammallee wanni eegamu tokkoffaarratti wanni eegamu wanni gurguru qaban namoonni jaarmaya san keessatti hooggansarra turanii fi hooggansarra jiran kan itti gaafatamummaa seeraan itti gaafatamuu qaban seeraan akka gaafataman godhanii qabeenya dhaabbatichaa qulqulleessanii akkuma isin jette qabeenya dhaabbataa waan qabaanne immoo akkaataa itti aanutti jechuun hojiitiin deeme waan san bakka itti godhanii yoo qabeenyi baankii keessas taatee yookaan qabeenyi maqaa saniin maallaqas taatee hajiru jiraate uummata kana kabachiisuuf deemuu osoo hin ta'in hojii deebi'ee dhaabbanni san hojii deebi'ee akka uummata sanaaf bu'aa buusu godhuun barbaachisaadha. Kana maaliif hin jaa jaarmaaleen kana kufan hedduu waan ta'aniif uummanni keenya waldaan ijaaramee hojjechuu kaampaanii ijaaree hojjechuu hedduu sodaata jechuudha. Fuuldurallee sodaa hamaa qaba. Ammallee sodaa keessa jira. Sodaa kana cabsanii akka uummanni gartee waliin dalagatuu danda'u godhuudhaaf deeggarsa ogummaatii fi tajaajila adda addaa godhanii fi akka biiftuu baatuun hojii deebitee tajaajila kennitu godhuu irratti osoo xiyyeeffatanii jira jechuudha ammallee. Yeroo hunda baree danda'an jechuudha ammallee. Akka fedhatee xiyyeeffannoo kennanii fi magaalaa saniifis akka galii galchuu oomisha qotee bulaanittis akka bakka godhu kaampaanii san kaampaanii humna guddoo qabdu namoonni hamma isaanii turan nama jajjabaadha. Rakkoo mudattee karaa seeraatiin furanii tartiibaan hojii irratti osoo deebisanii ta'eetuun qabaa jechuudha waa'ee biiftuu baateef jalqabatee kaampaanii guddoo kaayyoo guddoo qabdu waan taateef. Kanaaf waa'ee sagantaa caayaa irratti Dr. Firaa wajjin sagantaan caayaa OBN irratti taasiftee ilaalchisee sanumaanuu dhimma biraa kadhattuunis kanumaan asirra goolabna. Fuuldura gartee waan biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Har'aaf hedduu galatoomaa.